Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota yuutuubii kan koo bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyya ta'uun irraa maddite isin haa dhaqqabdu isiniin jecha. Haqiiqaa addaan babbannee jirra. Samuuna kana torbee kana keessa viidiyoo homaatu hin dalayne. Biiziin ture. Biizii ta'uu qofa osoo hin ta'in xiqqoo qufaan na qabee sagaleen kiyya cufatee waan tureef viidiyoo isinii waraabuu hin dandeenye. Saniif badee waan biraatiif miti dhiifama naaf kolchaa isiniin jecha. Hunda keessanuu isin jaalladha. Ana caalaa Rabbi isin haa jaalatu isiniin jecha. Gara kallattii dhaamsa guyyaa har'aa dhufeetitti taruun duratti namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan faamilii kiyya ta'uu ni dandeettanii. Manni kiyya banaadha seenuu hin dandeettan isiniin jedhee jira. Namoonni subscribe gootan immoo ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Yoo gara dhimma dhufeetittiin taruu namoonni hedduu keessan naa barreessitanii na gaafachaa jirtanii wanti kaayiroo irratti haasayamaa jiru kun maali? Kaayiroo irratti maaltu deemaa jira? Waa'ee dhibee kanaan wal qabatee namoonni naan jechaa jirtan baay'eedha. Dhugaadhaa wanti isin haasoftan kun anaafis haarawaa magaalaa kana keessa haa jiraadhu malee wanti kun hagam dhugaadhaa hagam sobaa waan jedhu hin beeku. Waan hin beekne tokko haasawuu hin barbaadu. Haqiiqatan biyya kana keessatti baay'inni namaatti qabamee baay'eedha. Dhiyuma tana guyyaa tokkotti nama 1,000 gaaf qabamee jira. Namni 700-800 kun salphaadha iyyuu akka salphaatti itti ilaalamaa jira. Walumaa galatti baay'ataa deemaa jira jechuudha. Gaafiin isin keessan na gaafattan dhugama namni keenya akka qabamee jira, namni keenya akka kanaan qabamee amrii ta'ee jira yookaan addunyaa kanarraa boqotee jira jettanii warroota na gaafattanii isin sobuu hin barbaadu. Anamush muta'akkidaa miti. Wanni jala sararee dhugaadhaa isin jedhu hin jiru. Maaliif jennaan gaggaafatutti jira waan qabatamaa hin dhageenye. Gaafa waan qabatamaa dhagaye immoo isin biraan ga'uu kiyya hin oolu. Yoo dhugaa namni waan kanaan qabamee amrii ta'es jiraate Rabbiin jannata isa haa waffaqu jennaani. Ka qabamee mana jiraatu yoo jiraate immoo Rabbiin rahmata ofii buusee fi isa haa fayyisu jechuu barbaada. Du'aayima walii goonaa waan biraa walii godhuu hin dandeenyu. Hundaafuu wanti guddaan ani isin dhaamuu barbaadu keessaa'uu ijoolleen magaalaa Kaayiroo keessa jirtan of eeggannoo keenya cimsuu qabnaa jechuudha. Of eeggannoon keenya baay'ee gadi bu'aa ta'ee jira. An fakkeenyaaf of yoo fudhadhe yeroo jalqaba dhibeen kun dhufusan baay'een sodaataa ture. Baay'een maaksii godhataa ture. Saanitaayizariin haga harki kun diimatuutti dibataa ture. Daqiiqaan saanitaayizarii fayyadamaan ture. Maaksiin irraa hin bu'uu ture. San booda yeroo wayii irratti immoo inumaayyuu ni irraanfanne nagaa wal gaafatu jalqabne. Duroo nagaa waliin gaafannu handaaramaa waliin jennee taraa turre. San booda immoo waan kan hunda irraanfannee nagaa wal gaafatu walitti maramuu bakka tokko baay'annee taa'uu wantoota akkanaa kanatu ture. Haqiiqaa of dagachuudha jechuudha. Nutu dhibee kana dagate malee dhibeen kun hin daganne. Guyyatti namni 1,000 qabamu jechuun waan salphaa miti. Nuti of eeggannoo keenya cimsuu qabnaa jechuudha. Maaliif fakkeenyaa nama keenya bira nama tokko bira ga'ee jechuun hundi keenya akka waan dhumneetitti ilaalamuu qabaa jechuudha. Maaliif akkuma beekamu namni keenya wal ziyaaraa walitti dhufa. Eessan akka kontaaktii wal godhuu hin beekamu. Biyya kanarratti nama keenya osoo nama tokko bira dhufee yeroo muraasa keessatti akka waliin nu ga'u shakkii hin qabu waan gama kiyyaan. Maaliif wanti fayyadamnu bakka tokkooyyii waan binnu bakka tokkooyyii fakkeenyaaf biddeena yoo hin binne jennee bakka tokkoo binna. Suuqa nama keenyatii waa bitanna. Suuqa nama keenyatii waa fuuna. Waa hedduu jira jechuudha. Walumaa galatti hidhata guddaa waan qabnuuf nu as keessatti walitti hidhata waan qabnuuf baay'ee saaxilamnaa jechuudha. Baay'ee miidhamnaa jechuudha. Tan sanirraa hafe dhugama namni dhibee kanaan namni keenya amrii ta'e biyya kana keessatti kan jettaniif haqiiqa anamush muta'akkida. Ammallee irra deebi'ee ani muta'akkidaa miti. Garuu wanti haasayamu ni jira. Wanti kun dhugaa haa ta'uu baatu hin beeku. Ni haasayama. Hammam dhugaa ta'uuf dhugaa ta'uu dhabuu isaa wanti beeku hin jiru. Namoota hedduu gaggaafatutti jirra. Namoonni gaafanne kun akkas jedha kun kaan jedha. Waan isinitti himu hin qabu jechuudha. Kana jedhee jala sararee wanti isinitti himu hin qabu. Hundaafuu yoo ta'es kun wannoo miti waan guddaa miti. Waan jiraati waan addunyaan guutuun itti jirtu nuti wanti guddaan nurraa eegamu of eeggannoo cimsuudha malee
waan akkanaa kana haasawuu qofaa miti. Of eeggannoo cimsuudha. Kanaas maaliif wanti kun eessan akkasitti dhufu hin beektu. Faamilii kee keessa akka tasaa seenuu ni mala. An of eeguun mala. Namoonni na duuka galan yoo of hin eegin saneen sanuma. Kanaafuu of eeggannoon keenya cimuu qaba. Jabaannee of tiisuu qabna. Kan eegu rabbumaa rabbii gaditti immoo of eeguun dirqama keenyaa jechuudha. Maaliif haadhaaf abbaa keenya yaadatuun dirqama, ijoollee keenya yaadatuun dirqama, obboleeyyan keenya yaadatuun dirqama, hiriyaa keenya kan jaalannu yaadatuun dirqama. San qofaa miti. Kaayyoo keenya kan galma keenya jennee yaadnu san of duratti taargeet goonee yaada keenya of duraa bakka kana gahuu yaada qabna waan jennu san of duratti achi bal'ifnee ilaaluu qabna jechuudha. Yoo har'arra dhaabbannee har'a of eegne boru galma keenyaa boru bakka yaadne san geenna. Yoo san godhuu hin danda'in har'a karatti hafuu kenna, karatti xaxafoo cennee hafuu kenna jechuudha. So kanaaf of eeggannoo keenya cimsuu qabna jechuudha. Akkuma yeroo duraa sanitti wanti jijjiirame tokko hin jiru. Dhibee taatu guyyarraa baay'atumatti jira. Fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa keessa walumaa galatti 1,000 wayii jira. Guyyarraa namni dabalaatuma jira. Biyya kamuu keessatti dachii nama nu keessa jirru kun immoo dachii Afrikaati. Dachii Afrikaa kana keessa dandeettiin agamii akka namni ilaalchi ilma namaa ni beeytanii waan kana ofirraa dhoorguudhaaf dammaqinni ilmi namaa qabu murteessaadha. Uummanni miti nama kennaa miti jarru akka hoolaa martootitti mataa wal keessa naqatanii deemanii haqiiqaa inumaayyuu hin baay'anne akka uummataatiif biyya kanarratti inumaa hin baay'anne jedheetiin amanaa jiran. Garuu rabbi nuti isaa jira. Rabbi jira jennee immoo rabbi jira jettee ati kararra baatee kararra yoo ciifte asfaaltii gubbaa akka rabbi jiru ni beektaa ni amantaa. Garuu rabbi jira jettee asfaaltiirra ciisuun hin ta'u. Tasa shufeerri haraqee quufe tokko dhufee makiinaa sirra oofuun mala. So rabbii yoo ati uftiisite sitii isaa rabbii yoo an uftiisee nati isaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoon keenya cimuu qaba, jabaatuu qaba. Waan sanirra hafte dhaabbanni bakkee tolchetu jira. Namoonni akka tasaa ta'ee nama kennaaf waan isinii dhaamu. Namoonni akka tasaa taatanii dhibee kanaan qabamtan baay'ee waan of dhoysuu barbaachisu hin qabu. Waan ofis miitee, namas miitee, maatii keessa miitee, hiriyoota keetis miituuf hin jiru. Direct pistingii maal jedhan tokko jira. Achi deemtanii yaalii bilaashatti bilisaan argachuun ni danda'ama. Namoonni keenya mana yaalaa biyya kanaa dhaquun ni sodaatanii. Sodaachuulleen hin barbaachisu akkasitti. Namni akkas waan akkasiisan yaaduutu jira. Okay, yoo mana yaalaa biyya kanaa dhaquu sodaatan dhaabbanni UN ol qabate dhaabbanni waan kana sirreessee waa hunda tartiiba nuuf godhee namoonni waan kana qabaman bilaashitti bilisatti yaala akka argataniif bakka ciisichaa waa hunda qopheessee jira. Achi bilbilatanii achitti harka kennanii achitti tiriit godhamuu ni danda'anii. Kan sanirra hafe wanti fuudhanii manatti hin galle maatii keenya galaafannee, hiriyoota keenya galaafannee, of galaafannee, kaayyoo keenya kadoo irraa hafne, bakka gahuu yaada qabnu sanirraa hanqanne, hiriyoota keenya kan osoo hin beekin nutti dhiyaatan hiriyoota keenya galaafanne, waan hin taane keessa seenuun hin barbaachisu. Tan sanirra hafte ammallee irra deebi'ee wanti haasayamu kun akkamii namni dhibee kanaan qabame isin keessa ni jira, biyya keessan keessa ijoolleen teenya akkatti qabamtee ka'amrii ta'ee jira. Maal ka jettan ana mushuuta akka irra deebi'ee dhugaa waan kana quba hin qabu. Dhugaa ta'aaf soba ta'aa isaa hin beeku. Akkuma keessan waan haasayamu dhagayaa jira. Waan haasayamu kana immoo jara sarartee dhibbatti dhugaadha jettee haasa'uun bor itti saalfatuu ta'aa, itti qaanfatuu ta'aa. Waan itti qaanfadhu immoo dubbachuu hin barbaadu. Tasanirra hafte information guutuu qabannee isinii dhufna. Waan jiru hundaayyuu wal biraan geenna, wal yaadachiifna. Rabbi isin haa tiisu, uftiisa. Rabbi gaditti yoo nu uftiisine rabbi nu tiisa jechuudha. Dhaamsa kiyya kana sheer godhaatii uummata biraan naaf gaya. Namni keenya yoo akka tasaa taatanii dhibee kanaan qabamtan wanti mana yaalaa deemuu isin sodaachisu tokkollee hin jiru haqiiqan. Dhaabbanni UN isiniif qopheessee jira waan kana. Deemtanii bakka sanitti yaalii argachuu ni danda'ama. Mush laazimaa miti mana yaalaa uummata adii uummata kanaa dhaquun kan dhaabbanni UN qopheessisan dhaquu ni dandeettanii jechuudha. Waan akka kanaati jabaadha. Tenshinii hin barbaachisu. Tenshinii qofaan of ajjeesuun hin barbaachisu. Waan nurraa eegamu qofa godhuudha. Rabbi nu haa tiisu nu hundaayyuu. Wallaahi rabbi nu haa tiisu. Rabbi gaditti nutis uftiisinaa. Kana hundarraayyuu kan nama tiisu rabbi
hunda keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isinirraa haa jiraatu, rabbi isin haa tiisu. Miti ijoollee biyya kana jirtu qofa miti. Addunyaa kanarra nama jiru hundaayyuu rabbi nu haa tiisu. Rabbi yeroo jabduu tana jala rabbiin nu haa lusiisu, jala nu haa dabarsu. Waan aadiidha kun waan dhabameefii jiru waan dho'isan hin qabu. Qabamte taanaan qabamteedha, qabame taanaan qabameedha. Rabbiin nu haa tiisu hundaafuu. Jabaadhaa, ulfaadhaa, galatooma. Viidiyoo kiyya kana sheer godhaatii uummatoota na gaafataa turtanii fi warroota maal ta'uu qaba jechaa turtaniif dhaamsa kiyya kana keessatti yoo waan isin gammachiisu, waan isin liqimsan, waan isin fudhatamu argattan sheer godhaatii uummata biraan naaf gayaa. Hunda keessanuu isin jaalladha. Ana caalaa rabbi isin haa jaalatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.